قال ترى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نمني وان أن إسا قد الرأوبس قال لك كوي سمالي قال تنبير أرقتاجا ربين كينيا سبحانه وتعالى هو قابلو نقلتي فنا ويتقدمو نيوبسنا أسجدو جرانا خنا ناقبتنا خنا دقتنا هدرا خنا يو دقن جرو دقن يا إلمانكيا جرو دقن كاتا جرو دقن نمني وارغتيجي دبا دوبا جرايو يا دوبات نمني وارغت نمني قبينيا ارغت قبينيا خيا خنا بودا دبني نجرا جچو يو اتماو يا دوبات مي كجلو ندغي فدومي نمني وارغت ارغتا خيا خنا بودا دباتو جرا جچو يو يا دوبات نمني فيارغت فياتي يتنبودا ركمني الأفجتشو يا دوبات نمني ماتين تلتفي جارتي والفوداني جالل جاني قاد والجالن جاني نمني أكا خينيا دنيا رنجرو نمني أكا خينيا والجالة تنجرو رب ماتو ولينو قود رب ماتو أنا نجالتي خونس أنا رب ما نجالتي سناخن رب ما سجالتي أنا سيخن وان كان بودا gammachuu tana booda waani dhufan jechuu yoo shakkuu baanne dhaggeeffadhu bultii nama farrisuu hin deemu ani wal shakkaadhaa shakkii waji jiraadhaa jechuufi kan hin deemu gammachuu maatiidhaa ta'amma qabnu tana booda wanni nama rifachiisu dhufuun ni mala jechuu yoo shakkuu baanne nagaya qabnu kana booda nagaya wanni nagaya kana booreysu ni dhufa jechuu yoo laaluu baanne namni waa'ee nagayaa haasawu nama Afrikaa jiru qofan seen isin biyya teessan biyya dhiyoota biyya silaa guddoo jan Ameerikatti waraqaa nama gaafatutti lafaa kaanii hulaa namaa dhadhawamte takkaa biyya sanitti wanni kanaa dhufti jee anilleen hin yaanne beek akka biyya raafa biyya arabatti namni nagayaan ooltee nagayaan bultee waliin jee namni waraqaa biyyaa khiishaa qabu baazabora khiishaa qabulleen shakkiidhaan qabamee gallakkifame khur rakkatee bakka seenu dhabe miskiina wallahi wanni kanaani dhufti jechuu itakkaa yaannee nuti biyya sanitti biyya arabaatiif dhiifne kana haalan an amma keessa jiru kana booda haalli birooni dhufa jechuu yoo yaaduu baanne guyyaa wanni sun dhufee nu qabate akka malee rifanna asi bakkitin deemuuf namni argata khiyya kana booda dhabaatu jiraa yaadin guyyaa dhabni dhufe san akka malee taya namni fayyaati yatana booda dhukkubaa dhufaa yaadin ittumaa'u yaadin guyyaa dhukkubni wahii isa qabe akka malee taya namni jaalala maatii tana booda wahii waa dhufuun oolan jechuun shakkin guyyaa wanni sun dhufti akka malee taya akka malee tahe akka malee uf godha akka malee uf godha asiifin deemaa gajaloo dhaggeeffadhu jiruu duniyaatun jiruu tana jiru makkanaa tana keessa jiraan guyyaa akka nama muslimaa tokkotti guyyaa gammannee rabbii keenya galatoomfanna guyyaa wanni nama rifachiisu dhufe immoo sabrii goonee obsaan dabarsina lamaan kanarraa yoo baane rakkisaadhaa beek balaa nutti buuterra balaa nutti dhufte sanirraa tarkaanfii nuti fudhannuutu irra hammaata tana qajeelloon naa laala jiruun duniyaa jiruma tana duuba argataa fi dhaba fayyaa fi dhukkuba nagayaa fi nagaya dhabuu hundi siidhaa wal bira deemti gaddaa fi gammachuu wajji deemti gammachuu akkami geggeessina gadda yoo akkami geggeessina asi dhiira jechuun asidu kana duniyaan tana qajeelloon naa laala alif laam miim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم أكنا بيخ علمي لما الدنيا تنرت أصون فتنمني أكنمت دبرو خجيلي أصون قرمات تكونغون انتو جان ورم مدر الليني قراني إسن الليني قرمتني ليبلوكم أيكم أحسن عملا جالن جبنوس كناجر جبنو اللي ونو تفن وان انجرف ربي أبو يوتات ملي
waan nu dhufe san kaanee amma yoo jibbinee balaaleffannee lollee dachii rabbii garagalchinee tarkaanfiin taane hunda fudhanne daranuu duniyallee dhabne rabbillee dhabne aakhirallee dhabna jechuudha. Rakkoo gama rabbiitiin dhufte rabbuma dheeysan malee ufii wal'aanuu hin dandeenyu nuti. Rabbii keetirratti hirkadhu. Gizee taaksii yaabbattu shifeera tokko ka isan beeyne biraan taaksii yaabbattu. Shifeera kana amanteet namtichi kun hayyama konkolaachisuudhaa kana barateetuma fudhate jetteetti amantee taaksii duuban teessee deemta. Gizee markaba yaabbattu shifeera ijaan hin agartu. Yeroo xayyaara yaabbattu nama xayyaara oofusan ijaan hin agartu. Xayyaara kana namni oofu namuma tokko ka barnoota sadarkaa barnoota leenjii keessa dabree leenjii xayyaara oofuudhaa waan isarraa barbaachisu leenji'ee xayyaara kana oofa malee namni laaftuttiin oofu jettee nama xayyaara balaleessu san irratti irkattee xayyaara yaabbatta. Rafta seentee rafta qalbii takkaan ciiftee rafta. Shifeera san irratti irkattee maaliif rabbi irratti irkanne rabbii dachiisamii kownii tan hunda oofu ka ajaju ka kun fayakuuni taasisu hanguma shifeera xayyaara irratti irkatte san maa rabbi irratti irkatuu dhabde. Rakkoo si mudatteef waan sitti dhufeef jiruu si harkaa booroyteef maaliif rabbitti irkattee naasirreessin jin hanga shifeera taaksii amante maa rabbii keen amanin hanga shifeera markabaa tokko amante irra irkatte markaba yaabbattee nagayaan kuun bashannanaa kuun dhiichisaa kuun waan rabbiin jibbu dalagaa abdattee teessisan maaliif rabbii kee abdatuu dhabde. Samii gubbaa ugaa shifeerri si bararsiisu si balalaalisu xayyaara beekomsa isaa sanitti amantee isuman beeyne san namni silaa baratu malee waan kanan oofu jetteetti amantee teessee raftee nyaattee dhuydee taphatte xayyaara gubbaa shifeera irratti irkatte maa rabbi irratti irkanne jiruu tana keessatti dachii samiin tasaati wanni hundi tasaati wanni samii jidduu samii dachii jidduu sosoo hundi tasaati maa tasqutu min waraqatin illaa ya'lamuha walaa habbatin fi dhulumaati al-ard walaa ratbin walaa yaabisin illaa fi kitaabin mubiin. maa rabbi irratti irkatuu dhabde maa furmaata isa bira barbaaduu dhabde. Jiruun duniyaadhaa jiruu tana. Jiruu duniyaa tana hoggaa isiin akka nuti hin feene taate sila akka nuti feenu akkana reefu haasawe kana nagaya argata fayyaa maatii nageenya biyyaa walabummaa waan ilmi namaa duniyaa tanarratti argatu tana barbaanna naafiyati dhugaadha duniyaan guutuun kana barbaadde. Yoommoo faallaa sanii tahema akkam goonare duniyaan akka nuti feenutti hin deemtu akka rabbiin keenya fedhe deemte subhaanahu wa ta'ala jaalannee jibbinus akka nuti feenetti hin deemtu akka ufii feenetti oofuu hin dandeenyu ni khijiba namni hundi ni khijiba koronaa laale koronaa bira dabri amma waan keessa jiru laale akka ufii feenetti duniyaa oofna jee warri humna qabu miskiina irratti rakkoo uume akkati bobbaanee galu dhabe miskiinni. Duniyaan akka nuti feenetti hin deemnu akka Allah fedhetti deemti. Abbaa fedhe gaafadhu kanaa siima. Karoorri nama tokkoon milkaa'u yoo rabbii milkeeyse malee. Hayaagaa duniyaan tun akka nuti feenuun taatu akka nuti feenetti deemaan jirtu nutis duuba akka ufii feene goona moo akka rabbiin fedhe goona asi dubbii nama. Wanni yeroo irraa yerootti dhagayaa jiru nama jiruu duniyaa tana ba'atuu dadhabee jiruu afaan itti wallaalee jiruun tun akka inni fedhu ta'uu diddee inninis ammoo jiruu hubatuu dadhabee akkasii beek inninis jiruu tana hubatuu dadhabee akka malee tahee sabrii dhabee akka malee tahu dhageenyas agarras jechuudha. Dhukkubni kun akka nama hundatti hin dabarre waywaanni kiyya har'aa kun kana jechuudha. Waa biran deddeemaa jira wayim deddeemaa jira. Namni waytaa filmaata dhabe waan hin taane filmaata godhata.
yeroo furmaata dhabe waan furmaatan taane furmaata godhuuf yaada rakkoo wal'aanuu barbaada ati amma rakkoon duniyarra yoo si qabatte rakkoo san rakkoodhan hin wal'aanan rakkoo wal'aantu ati uf miidhuun humnatee tanarraa takka balleeysuun qaama keetirraa waa balleeysuun lubbuu tantee balleeysuun rakkoodha furmaatan taatu baabaa kee kun akka diin qofaame akkuma duniyattuu jechuudha nama aqlii qabu hunda biratti atiin duraanuu rakkoon sitti jirtu tarkaanfiin taane ufitti fudhattee tarkaanfiin taane ufirra fudhattee qaama kee balleeysite humnateetirraa takka balleeysite yoo lubbuu rabbiin si kenne yoo balleeysite mee furmaanni rakkoo sanii akkamitti ta'e maaltu sirraa furame baabaa kee akka nama islaamatti jiruu duniyaa tana qofattiin amannu jiruu as booda jirta jennee amanna jiruu as booda jiratti amanna guyyaa akhiratti amanna jannatatti amanna rabbi arra yoo rakkattellee boru naa tolti arra yoo rakkadhellee boruun bal'otti baya yoo arra golom'attellee boru rabbi biraan naa sirrooyti jennee amanna naa fi ati akka ummata islaamatti jechuudha wayta jiruun harkaa golom'atte tana akka malee godhee tarkaanfiin taane fudhadhee rabbii kiyya dallansiise gara min deemaan jiruu tana booda jiruutti aantutti hin dabre jechuudha galmee hizaabarra hamtuu fudhadhee jiruu taaniit dabre qormaata silaa asitti na jalaa hafuu qabu qormaata kana akka inni itti fufee fuula rabbitti illee qoratamu uf taasise jechuudha yaa ilmaan kiyya rakkanne jettanii bakka malee hin dhaabbatinaa rakkanne jettanii akka malellee of hin godhinaa rakkanne jettanii lubbuu teessan hin balleessinaa humna teessan hin balleessinaa qaama keessan hin balleessinaa waan hin taane ofirratti hin dalaginaa rabbi sodaadhaa yaa ilmaan kiyya akka ummata islaamatti rakkoodhaa jecha intihaara waan jedhan lubbuu ofii balleeysuun duniyaa irratti amma tarkaanfii ofirra fudhatuun jiruu duniyaa tana jiruu rabbiin sii kenne ati muruudhaaf tattaaffii godhuun jiruu san dhaabuun qaba kennaa teetii mi beeki ruuhin tara kennaa rabbiiti ruuhii tana rabbiin amaanaa si bira kaaye teetii miti beeki isuma kaaye santu fuudha malee ati fuudhuu hin dandeessu isuma kaaye santu fudhata ufiifuu fudhatuuf deema maa jarjarte ati ufiifuu fudhatuuf deema ati maa jarjarte dhukkubni kun nama tokkorraa tokko dabree dogoggorri kun nama tokkorraa tokko dabree namni zamana kana wayi walirraa khorroja wayi walirraa dhaalaa deema yaa ilmaan kiyya waa walirraa dhaalaa deemtanii waan silaa afaanin ju'uun ulfaatu hunda sooshaal miidiyaa kanarratti ni jenne waan namni saalfatu hunda ni jenne waan namatti ulfaatullee ni jenne gocha ulfaatallee hojjenne lubbuu teenyallee darajaa baafnu gubbaa geenye waan kana yoo walirraa dhaalaa deem tokko rakkoon bakka kana jiru rakkoo namticha ufirratti waan kana dalageeti akka nama muslimatti hulaa rahmata rabbii ufi cufte hulaa tawbaa ufi cufte carraa siraa haala amma si mudate kana keessaa bahuudha cufte harka keetiin hulaa ufitti qollofte jechuudha tun rakkoo dhuunfaati uga khaanee lubbuu teenya balleessinu maal dalagaa jiruu rabbiin naa kenne tana dhaabuun qaba jiruun tun rabbiin achi dheeressee qabe sirrii miti angabaabsuun qaba jennee tarkaanfii hayaata keenya jiruu teenya balleessuu tarkaanfii fudhan maal tahee namni sun akkas godhee fi kana nama waqasuudhaa mi beeke nama waqasuudhaan aslumaa wanni ati beekuu qabdu laakiin garaana nyaata qalbii na cabsa garaana nyaata akka nama tokkotti tokko hulaa tawbaa cufne lama hulaa rahmata rabbii cufne carraa araarama rabbii keenyarraa argatuudha carraa rakkoon nu mudatte tun keessaa baanee bira dabarree injifannee guyyaa tokko rakkoo tana haasawa taasisuudha carraa san cufne jechuudha doosee teenya duniyaarraa cufne tokko rakkoo dhuunfaa jedhanii hoggaa khaanee lubbuu teenya balleessinu ufirratti rakkoo ulfaataa dalayne jechuudha talamaanii rakkoo maatii teenya irratti rakkoo dalayne madaa dhullaa
maashaa yeroo takka malaane san ummata keenyatti maatirratti uumne jechuudha. Dhullaa yoo mala'ee beeki fayyaa booda jira. Dhullaan malaane ha umriis dhukkubu jechuudha. San maatirratti uumne hawaasni keenya ni beeytan ilmoon duuti walii lama. Du'ammoo namni harka fiitiin tarkaanfii ofirra fudhatu hawaasa keenyatti dhullaa hin malaane. Umrii sabbaruun taane. Haati odo ihjetu duniyarraa deemtu firri odo ihjuu duniyarraa deemu rakkoosan uumne nama tokko wayta inni du'e qadaamo qadaraan du'e jedhanii afaan ajaa'ibaa tokko itti baafatee uummanni keenya akkasii gaafataa beek du'a hatattamallee irraa hafuu hin danda'an du'a hatattamaa du'a nama dhibamsiisanii ol qabanii gaqqabanii san sabbara hawaasni du'a hatattamaan dhuftelleen sabbaru du'a rakkoo makiinaa rakkoo guyyaa keessaa hatattamaan dhuftu hedduun sabbaru maatinii beek rakkoo namni harka fiitiin tarkaanfii ofirra fudhate hawaasa kana keessatti godaan isan fayyine dhullaa yeroo takka malaane hawaasatti uumne jechuudha maatii teenya irratti uumne jechuudha umrii jechuudha mee bal'isaa laalaa na wajjin bal'isaa laalaa dubbiin ajandaa fi maarrorra guddoodhaa beeki dubbiin harkaanu qabdu wanti xiqqoo isin amma waan kana sagalee suuraa fuutanii yoo maarroo gootanii irratti haasoytan sanii mi beeki dubbii ulfaataa hawaasatu harkaanu qabaa beeki rakkoo maatiidha ta yeroo takka wal aanamne hambisa hojiin kun sadaffaan rakkoo hawaasni bakka nagayatti argatu bakka itti irkatu dhaba hawaasni silaa wal keessatti sabrii fi obsa wal sabbarsiisuu waan jaan obsa waan jaan qaba hoggaa wanni akkanaa argamte maal agarsiisa hawaasni diigama hawaasaa agarsiisa hawaasni wal sabbarsiisuu dadhabe hawaasni wal deeggaruu dadhabe hawaasni wal bira dhaabbatu dadhabe hawaasni abshir waliin jechuudha dadhabe hanga namni tarkaanfii akkanaa ofirra fudhatu akka nama hawaasa keessaa irkoo dhabe akka nama firarraa irkoo dhabe akka nama bakka mataatti qabatu dhabe nama rakkoo tana wajji qooddatu dhabeetti hogganam tokko kayee tarkaanfii ofirra fudhatu maal nama agarsiisa hawaasa kana keessa qaawa wayitu jira hawaasa rakkoo wajjin ba'anne rakkoo wajjin qoodanne rahmata waliin goone nama balaan itti buute abshir hin jenneen banaatu hawaasa keessa jira jechuu nama agarsiisa banaa hawaasni banamee jira jechuu hawaasni kun qaawni itti dhufee jira jechuu rakkoo wajji qooddatuu dhabee abbaan tokko itti rakkatee duniyaa jibbee akhiraa hanga filatu tarkaanfiin taane hanga ofirra fudhatu wanni bakka kanaan ga'e hawaasa kana keessa banaatu jira hawaasummaa keessa hanqinni jira jechuu nama agarsiisa ammas maal gaafatta ka hogga rakkoon sitti dhufte rakkoo sii bal'isu irratti si arrabsu irratti si hamatu irratti si komatu irratti si jibbu irratti si balaaleffatu yoo ta'e eessa abbaa keetii deemta usila deemee waan hin taane keessa gala namni banaa hawaasummaa jidduu jirtu nama agarsiisa jedhu gochi kun kanaafuu yaa obboleeyso furmaanni bakka kana jiru mokkoraan duniyaadhaa sunnaa rabbiiti jennee beekuun dirqamata wal'aansi kana duniyaa irratti fattanamuun sunnaa rabbii keenyaati duniyaan tun tanuma nabi Muusaan irratti biyyarraa ari'amee biyyatti deebi'e duniyaan tun tanuma nabi Ayyuub amata 18 irra dhukkubsatee ama 18 dhukkubaan dabarse duniyaan tun tanuma nabi Ibrahim irratti ibiddatti darbame duniyaan tun tanuma abbaan keenya Adam jannata bareedaa sanirraa duniyaa tana gad darbame duniyaan tun tanuma nabi Muhammad irkoo keessa dhabee biyya Makkaati biyyatti dhalatee guddatee handhuurti isaatti awwaalamtee bakka ijatti qabatu dhabee Madiinatti godaane duniyaan tun tanuma duniyaan biroon jirtu baabaa duniyaa biroo uumuu hin dandeenyu naafiyati silaa rakkoo fatanaa fi qormaata jalaa najaa bahanii jarasantu najaa bahatu sunnaan fatanaan sunnaa rabbiiti duniyaan tun tanuma nabi Yuusuf amata 7 keessatti hidhame yakka tokko malee jechuudha mazii galee duniyaan tun duniyuma sadi
دنيا برون جرت دنيا تنرى نافية جراتا جر خنا بيخو قبل يقيني لماني روحين كنا ربي تجتشو بيخو قبل ربي توانو كني ملي هان دراتين نامت وان كين نامت لبون باسو اللي انغو تنقبل امانا نبرا خايه إرا نغافتا قياتو كو نغافتو تا امانا تكلين قبل صدفان وربنا قود وننا دور غنجرو جتشو بيخو قبل كنا مسلمات سورا قو چاخاي الله تنفون دنيا تنا خيستي وربين خينا خنن ابو جچو جلا مري بيخونو برباچس اكا شريعه اسلامتي يولال نمني توكو خاي تركام في لبو سرتي فدت لبو ساد بليز مي الى شريعتي اكمل العالم اكنما اسلامات توكت نم توكرت اللي اجندا وهيتي فيمي واني وادغيا جروف وين دغيا جرا تاتي تنا ملي نموتا اني اجان ميديا خنا ربيو يا رب دنيا تنرى يو نفود في دد في نفود يو نفود بات انا اف جيجي سنبجو قرخيان دغي ونسون فوتوشوب بيتاتوس يو المال جنيني الذكاء الاصطناعي اذا بلغ زماني بدي بك جارساك خيا وجندي مزمني اما دي قال الذكاء الاصطناعي دم فوتون سندلغمتوس فوتوشوب دلغمتوس الله اعلم ركمني خن اكا نمتين دبر بربادان واني تاتي ماتي تينيا حواسا متا چبسيني چبي متان حواسا خينيا غيو متا والچبسا ولون غاريمي دوغورا نافي اتي دلينون حواسا خنا متان چب زغدان تون غدا وادوي سون تومت در ركون تكيو ارغمت نانو متك خيس ارغمتي اچوما دومت اما غدا ميديات واني تكشون ارغمتك دنيا غوتو والجيس دنيا غوتو غدا دنيا غوتو تازياتا دنيا غوتو اول كسن ارغ دنيا غوتو غدا حواسا خينيا غدا